لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور بك بجمتك وكم نجا جرتني فيا كسني أنا نجا كوتي الحمد لله رب العالمين. بغا نجا تاتن أكا نجا كبدن عبد ربي براك أبا إيه دكتور بك بجمتك من من هذا في أبا والبرك أبدن الحمد لله رب العالمين. جدا أمنتا أكما أمنتا كسني وانت أمنتني جلت جلتا لغا ربي بدتي جلني هاجو haadha fi abbaa namoonni wal bira qabdan maaliif jedhee isinitti fakkaate? Tariitii namni tokko haadha qabaatee abbaa dhabaa, tokko abbaa qabaatee haadha dhabaa, tokko tarii haadhaaf abballee wal bira dhabee lachuuyyuu dhabee akka silaa namni hin taane ta'ee akka silaa ta'uun hin malle ta'ee ka guddatetuyyuu jira jechuudha dhugaa rabbi. Garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin ani abbaan koo ganda akiraa deemanii jiran hin jiranii, abbaa hin qabu haadha malee jechuudha. Osoo lachuu wal bira qabaadhee jedhee garuu baay'ee tokko natti dhaga'ama, baay'ee tokko yaada yeroo yaada keessa galee yeroo miira keessa galee boos jira jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Garuu fedha rabbii malee kan namaa waan hin taaneef of amansiisee abbaa kootii magfira kadhadhee araarama kadhadheetumaan itti dhiisa jechuudha. Maaliif isiniin jedhe isiniif fakkaata? Suuraa sooshaal miidiyaa irratti deemaa oole tokko argitaniitiin hin jirtan na fakkaata. Kamicaan eebbifamee haadha isaa ka qoraan gurgurtee gidiraa meeqa itti argitee isa barsiiftee gaafa guyyaa firii isaa maashaallah haadha isaa uffata eebbifameen itti uffisee haadha isaa miila irratti kufee akkasitti fuula sooshaal miidiyaa irra uffansan baay'ee tokko natti dhagaamee miira keessa gale. Tarii warri haadha hin qabne tarii namoonni haadha hin qabne jechuun haadha dhabduu mannaa haadha dhabuu mannaa haadha dhabduu wayyaa jedha Oromoon mammaakee. Tarii namni haadhuma dhabduu sanuyyuu hin qabnetu jira. Kana jechuun tarii namuma haadha qabaatanii waan namaa taatu dhabuu san wayya malee nama waliin rakkachuu wayya malee lubbuu haadha dhabanii jedhanii haadha abbaa dhabanii baay'ee tokko cinqaadha, baay'ee tokko nama ulfaata, baay'ee tokko nama rakkisa. Tarii namoonni tokko haadha abbaa dhabanii ijoollummaa isaaniitirraa haadha abbaa dhabanii jechuun akka silaa ta'uun hin malle akka silaa namni hin taane ta'anii guddatan meeqatu jira jechuudha. Garuu warroonni carraa haadha abbaa qabdanii jechuudha. Haadha abbaan keessan umriidhaan lubbuudhaan jiraatanii umrii dheeratanii har'a isinii ga'anii jedhan alhamdulillah rabbil aalamiin jedha. Haadha abbaa keessan jabeeffadha. Dhagaa laman darbanii haadhaa fi abbaa lama hin argan jedhan. Haadha abbaan namaa yoo nama biraa deemanii jedhan deebi'anii hin arganii yoo achumatti nama kamuyyuu ta'ee haadha abbaa tarii fakkeenyaa fi dhiirsa heerumtee dhiirsa wal dhabdeetti dhiirsa biraa heerumuu dandeetta, jijjiirachuu dandeetta, maafi mishkila. Garuu mootuu haati siif hin galtu, abbaan siif hin galu, lama siif hin dhalatan jechuudha. Haadhaaf abbaan tokkuma lama siif hin dhalatanii lama deebi'anii namaaf hin dhalatan jechuudha. Haadhaaf abbaan nama warri haadhaaf abbaa qabdan haadhaaf abbaa keessan jabeeffadha. Haadhaaf abbaa keessan kaddamadha. Haadhaaf abbaa keessan gargaara. Namoonni fakkeenyaa fi haadhaaf abbaa fakkeenya namni maatii harka qalleeyyii irraa dhalate baadiyyaatti dhalate maatii harka qalleeyyii irraa dhalate wallaahi jechuudha. Akkamitti akka haadhaaf abbaan keenya nu guddisan ani tarii kanamaa anis waa'ee kiyya beekuu danda'a namnis waa'ee nama ofii beekuu danda'a jechuudha. Akka itti haadhaaf abbaan koo na guddisan yeroo yaadee jedhu baay'ee tokko natti dhagama. Wallaahi baay'ee tokko natti dhagama. Osoo yeroo ani carraa biyya Oromaa dhufuu argadheetiniin alhamdulillahi rabbil aalamiin amma obboleeyyan kiyyaa fi haadha tiyyallee gargaaraa jiru kana osoo abbaan koo kana arganii jedhee baay'ee tokko natti dhagama. Garuu mootu wanni darbee hin deebi'u. Abbaa kiyya wal bira tarree jirra amma booda gaafa guyyaan kiyya isirraa dhumatee anis ganda akiraa deemu yoo taate malee abbaa kootii waliin arginu amma booda jechuudha. Warruma jiru inshaallah rabbiin umrii naaf haa dheeressu jechuudha. Amma waan ani isiniin jechuu barbaade hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa salaamatallee isiniin jedhee jira natti fakkaannee baay'ee tokko miira keessa galee jira. Namoonni maatii kiyyan ta'in sabiskiraayib gochuun maatii kiyyatti eda'amaa isiniin jedha. Namoonni maatii kiyya taatan laayik sheer godhaa isiniin jedha. Viidiyoo kana yoo isinitti tolee laayik godhaa isiniin jedha. Warroonni haadha qabdan warroonni abbaa qabdan rabbiin umrii isaanii umrii har'aa keessaa isiniif haa godhu. Rabbiin umrii isaanii isiniif haa dheeressu. Inshaallahu wallaahi hamtuu haadhaaf abbaa keessanii rabbiin isiniin argisiisini. Namni ijoolleen biyya ormaa jirtu akka jaalala maatis
sirriitti qaban nan beekaa garuu nama hundas ta'uu baatu jechuudha. Jaalala maatii bira taranii jaalala biyyaatu qabanii ijoolleen biyya ormaa jiran maaliifii nama deemee fi nama deegee waa arga jedhan dhugaa rabbi dubbachuudhaaf ani yeroon biyya jiru haadha koo garuu haadha tiyya nin jaaladhaa nin kabajaa garuu akkanatti natti hin dhagayamu amma waa meeqatti natti dhagahama osoo haadha tiyya bira jiraadhe osoo akkas ta'e yeroo obboleeyyan kiyya warroonni biyya jiran deemanii haadha tiyya bira dhaqan osoo anillee biyya jiraadhe akkasitti haadha tiyya bira jiraadhe gizee iidaa jechuudha osoo haadha tiyya bira jiraadhe jedhee waa meeqattu natti dhagayama jechuudha. Akkasuma garuu yoo dhabanii jedhan san daran namatti dhagayama. Wallaahi rabbiin hamtuu isaanii nama argisiisin yoo haadha abbaa dhabanii jedhanii garuu san daran namatti dhagayama. Wanni godhan tokko hin jiru warroonni haadha fi abbaan keessan ganda akiraa isinirraa deemanillee inshaallahu irraa sadaqadhaa magfiraa irraa kadhadhaa wanni godhan wanni biraa wanni tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Yoo rabbuma kadhachuuf yoo taate malee nu hunduyyuu ganda akiraa deemuuf deemna guyyaan keenya beekamu malee namni achirraa oolu hin jiru hunduu imaltuu karaa wal duraa fi duuban deemna karaa jedhe Umar Suleyman. Namni martuyyuu waluma duraa fi duuban deema namni achirraa hafu hin jiru namni achirraa oolu hin jiru isiniin jedha. Warroonni qabdan immootu irruma deebi'ee akkuma isinitti dhaama warroonni qabdan haadha abbaa keessan jabeessaa haadha abbaa keessan jabeeffadhaa. Wallaahi du'aayin haadha fi abbaan nama godhan jechuudha. Abadal abaat lafa nama hin gattu osoo wanni fedhe galeeyyuu lafa nama hin gattu jechuudha. Dhiifama fakkeenyaa fi haati yeroo du'aayii namaa gootee jette akkasuma du'aayiin haadhaa qeebalamtuudha. Yoo nama rifattee qalbii nama cabdee jettillee akkasuma jechuudha. Hin offoltu haadharraa hin offoltu jechuudha. Wallaahi nama tokkotu jira jechuudha. Ijoollee tokkotu jira fakkeenyaa fi haadhaaf abbaan isaanii akka itti kalee guddisan san jechuudha. Haadhaaf abbaan akka itti kalee guddisan san dagatanii akka itti haadhaaf abbaan kalee guddisan san dagatanii ani intala abbaa qabeenyati ani intala akkasiiti ani magaalatti dhaladhe ani maarroo ta'ee jedha. Wallaahi hin kijibinaa jechuudha. Hin kijibinaa dhuguma jirtu dubbadhaaf fakkeenyaa fi ani ofii kootii baadiyyaatti dhaladhe baadiyyaatti guddadhe jechuudha. Akkaataa itti haadhaaf abbaan koona guddisan abadal abaad hin dagadhullee na keessaa hin bahu hanga du'ee abbaa kootiitti dabalamutti jechuudha. Wallaahi laziim. Garuu jechuudha ijoolleen tokko tarii abbaa qabeenyas irraallee dhalachuu danda'anii abbaa qabeenyas irraallee argamuu danda'an isaa dhugaadha jechuun hin jiruuf osoo akkas jechuu hin ta'in jechuudha. Nama tokkotu iyyuu fakkeenyaa fi akka nama kun harka maatii harka qalleeyyii irraa yoo dhalate qaanfii ta'e hiyyummaan xuriidha malee hiyyummaan jechuun hiyyummaan nam qabeenyi fixeensaa argachuullee dhabullee duniyaan dhabamarraa argamti waan ta'eef argamtillee dhabamtillee hagasuma jechuudha. Garuu jechuu rakkinni maatii keessanii sanitti qaanfattanii namoota ani maatiin koo akkana laa kana yaadina ani maatii koo fakkeenyaa fi gaafa maatii kan kee ittirraa argamtu ati yoo hiyyummaa qabaatee fakkeenyaaf rakkinni akka qalleeyyii taatee jirti jechuudha. Gaafa mootuu ati maatii kan kee gargaaruuf kaatee jettee jechuudha. Jireenya san maatii kan keetirraa jijjiiruu yaadi malee jechuudha. Maatii kan kee irraa qaanfachuu hin yaadin. Tasuma maatii kan kee irraa qaanfachuu hin yaadin. Tasuma maatii kiyya akkanaati namni natti kolfa jettee tasuma hin yaadin. Maatii kan kee jijjiiruuf yaadi malee. Maatii kan kee bakka guddaan ga'uuf yaadi malee. Maatii haadhatan ta'e kalee akkamiin na guddiftee osoo wanna feene goonee fi osoo waan feene taanee fi wallaahi gatiin haadhaaf abbaa jechuudha. Namarrallee hin kafalamu namarrallee hin dhumatu jechuudha. Osoo waan feene goonee feeyyuu jechuudha. Godhuuf miti osoo ma feene goone feeyyuu. Garuu nuti har'a imkin tarii hifachuun mala tarii an akkana godhee fi garuu laa maatiin keenya gaafa nu guddisan an akkana nyaachisee an akkana dhiqee an akkana dhidhiibee an akkana guddisee nuun hin jenne takkaa mee haati akkana jettee beeyti takkaa haati namaa kan namaan jettu wallaahi nuti garuu haadhateen ani mana ijaaree fi an akkana godhee fi ani warii bitee fi an akkana godhee fi akkana naan hin jedhanii maali naan hin jedhanii jenna laa. Haadhaaf abbaan keenya osoo wanna fedhan nu godhaniyyuu an akkana godhee fi jedhanii an akkanatti guddisee an akkana qoraanti baadhee an akkana godhee hin jedhan. Osoo isiinuu guddattee bakka tokko naa geette osoo inni guddatee bakka tokko naa ga'e osoo inni guddatee bakkuma inni itti bu'e arge osoo isiinuu akkas taatee bakkuma isiin itti gadhaabatte arge jettee haati namaaf raammoofti jechuudha. Wallaahi haadha teessan jabeeffadhaa warri haadha qabdan haadha teessan jabeeffadhaa isiniin jedha. Indagatinati
warroonni biyya Oromaa jirtanillee maatii keessanillee gargaaraa qiyaasan gargaaraa gaafa isiniin jedhu yaa'anii maatii illee of hin gatinaati garuu hin dagatinallee akkas isiniin jedhaa nagayaa fi raafmanni rabbii isin bira haa jiraatu bakka لا إله إلا الله لا إله إلا الله له الملك وحده لا شريك